Muamurraa wayyaa Abdii Sonkutiin hanga xumuraatti falmachuun kilaba cimaa akka taane agarsiisneerra. Yaada leenjisaan Manchester City Pep Guardiolaan taphaan booda kennedha. Leenjisaan Arsenal Mikel Arteetaan kilaba isaa duraanii Everton fi leenjisaa isaa duraanii David Moyes irraa halkanedaa kennaa guddaa argate. Premier League England torbee 35ffaa tapha diraamaa fi taatee hedduun guutameen Manchester Cityn dirree finala Everton waliin goolii 3 qixa bahuun qabxii murteessaa 2 dhabe. Tapha bifa 2 qabu kanaan boqonnaa dura Manchester City boqonnaa deebii Everton olaantummaa walirratti fudhataniiru. Daqiiqaa 90 guutuu ga'umsa addaa agarsiisuun taphattoota Everton boqonnaa kan dhorke Dokuun daqiiqaa 43ffaatti ga'umsa dhuunfaasaa fayyadamuun goolii Manchester Cityn ittiin dursu galche. They've been looking for a little bit of magic, and Manchester City have found it from the left boot of Jeremy Doku. Taphattoonni Everton boqonnaa deebii daran fooyyessuun Manchester City rifaatu guddaa keessa galchaniiru. Taphattoonni City humnaa fi saffisa olaanaa taphattoota Everton dandamachuu hin dandeenye. Kubbaa lafaa fi qilleensarraa taphattoonni Everton humna fayyadamaa turan. Boqonnaa deebii jijjiiramee kan seene Teernoo Baarii taphataa garaagarummaa guddaa uumedha. Taphataan sarrattisaa Manchester City Mark Geehii dogoggora cimaa hojjechuun kilaba isaa gatii kaffalchiise. Jijjiirraa majjii darbeen City erga mallatteessee booda sarrattisaa kilabichaa kan cimse Geehiin kubbaa gara duubaatti goolee Donnaarumaaf yeroo deebisu kubbittiin jalaa gabaabbachuun bakka sirrii fi yeroo sirriirratti kan argame Baarii goolii qixxeessituu daqiiqaa 68ffaatti Evertoniif galche. Turtii daqiiqaa 5 booda O'Brien rukutaa rogaa raadaanitti bu'uun goolii lammaffaa Everton ittiin dursu galche. Daqiiqaa 81ffaatti Baarii ofiif goolii lammaffaa Evertoniif goolii sadaffaa ida'uun leenjisaa Pep Guardiolaa fi deeggartoota Manchester City rifachiise. Thierry Barry puts the ball in the back of the Manchester City net. Yeroo gooliin kun galuu deeggartoonni City istaadiyeemii gadhiisanii bahuu eegalan. Ta'us daqiiqaa 2 booda Erling Haaland goolii lammaffaa Manchester Cityf yeroo galchuu deeggartoonni kilabichaa dirree bahaa turan deebi'uu eegalan. Daqiiqaan 90 xumuramee daqiiqaa qisaasee 7ffaatti Dokuu fageenyarraa goolii hawwattu miila isaa mirgaan galchuun Manchester City mo'amurraa oolchuun taphichi goolii 3 qixaan xumurame. That is absolutely sensational from Doku. Anga hunduu xumurameera jedhamu Abdii Sonkutiin ni morkanna jedhee leenjisaa Manchester City Pep Guardiolaan. Ammas morkiin waancaa Premier League Englandin xumuramne ta'us nu harkaa miti jedhee Guardiolaan. Waan hunduu harka Arsenal galeera jedhee taphataan duraanii kilabichaa Terry Daniel Orrin. Dilbata dhufu Arsenal West Ham United yoo injifate shaampiyoonii England ni ta'a jedhee xiinxalaan Sky Sport Jamie Carragher. Arsenal taphoota 3 saafee hunda injifannaan qabxii Manchester City irratti hundaa'in waggaa 22 booda shaampiyoonii Premier League England ta'uusaa mirkaneeffata. West Ham United, Burnley fi Crystal Palace taphoota Arsenal liigichaan isa hafedha. Tapha qixxeessitu tokko kan qabu Manchester Cityn Brentford, Crystal Palace, Bournemouth fi Aston Villa waliin taphata. Liigicha Arsenal qabxii 76 garaagarummaa qabxii 5 dursaa jira. Manchester Cityn qabxii 71 sadarkaa lammaffaarratti argama. Tapha biraatiin Chelsea dirree fi deeggartoota isaa fuulduratti Nottingham Forestiin goolii 3-1 mo'ame. Taa'oo Awwoonii goolii 2 Igor Jesus penaalitiin goolii 1 galchaniiru. Goolii takkitti Chelsea Joao Pedro ofirra garagaluun goolii hawwattu galche. Taphoota 5 darbaniin hongeen qabxii fi goolii kan isa rukute Chelsean kaleessa turtii daqiiqaa 565 booda goolii galche. Chelsean Premier League Englandin taphoota 6 darbee walitti aansee mo'atame. Kana keessa 4 dirree fi deeggartoota isaa fuulduratti. Chelsean qabxii 48tiin sadarkaa 9ffaadha. Nottingham Forest qabxii 42 walitti qabachuun qabxii 6 yaaddoo sadarkaa gadiirraa fagaachuun sadarkaa 16ffaadha. That is absolutely sensational from Doku. Champions League Europa tapha deebii walakkaa xumuraatiin Arsenal Atletico Madrid keessummeessaa Guutuus Abdurrahman Aminitu qindeessee Anadolu Sportii xumureera. Olmaa gaarii.
Team one up. There's Martinelli. It was Hincapié. Champions League Awurooppaa bara dorgommii kana xumuramuuf taphoota sadi qofatu hafa. Lakkaa xumuraa dorgommichaa tapha deebiitiin har'aa fi boruu taphoonni tokko tokko taphatamuun kilaboonni xumuraaf darban adda bahu. Gareen Mikel Arteetaan leenji'u Arsenal har'a Londanitti Atletico Madrid waliin morkiin taasisuu xiyyeeffannoo argateera. Kilaboonni lamaanuu tapha jalqaba Metropolitaanotti goolii tokko qixaan xumuruun tapha kanaan walitti dhufu. Atletico Madrid bara kana Champions League Awurooppaa taphoota lama Arsenal waliin taphateen hin injifanne. Mikel Arteetaan tamarraa kana yoo injifate Carlo Ancelotti fi Maurizio Sarriitti aanuudhaan leenjisaa sadaffaa tapha sadan jalqabaa Atleticoon hin mo'amin ta'a. Arsenal sanbata liigichaan Fulham goolii 3-0 injifachuun miira gaariin tapha kanaaf qophaa'aa jira. Goolii galchuu dadhabuun rakkoo guddaa kilabichaa ture. Tapha darbii London Fulham injifateen isa sana fureera. Har'a dirree isaa irratti ga'umsa sana yoo irra deebi'ee injifannoof eeggama. And the original decision has been overturned. Arsenal erga bara dorgommii 2005 xumuraaf darbee Barcelonaan mo'amuun waancaa dhabee waggoota 20 booda yeroo lammaffaaf xumuraaf darbu morkata. Atletico Madrid ammoo yeroo arfaffaaf dorgommii kanaan xumuraaf darbuu fi kilaboonni lamaanuu kana dura xumuraaf haa gahan malee waancaa dorgommichaa argatanii hin beekanii. Kanaanis kilaboota taphoota dorgommichaa hedduu taphatanii waancaa hin injifatin ta'uun sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa irra jiru. Arsenaliif Bukayo Saka fi Kalafioriin yeroo sirriitti gara ga'umsaa deebi'uun isaanii Atletikoof qormaata dabalaaf eeggama. Leenjisaan Arsenal Mikel Arteetaan Sakaan yeroo murteessaatti deebi'ee jira. Taphataa garicha keessatti jijjiirama fiduudha. Akkanumaan akka xumuru abdii qaba jedhe. Leenjisaan Atletico Madrid Diego Simeone'n tapha murteessaa kanaaf jecha sanbata darbee La Liga Spainiin taphattoota filannoo jalqabaa boqachiiseera. Kane versus Safanov. It's another from that Harry Kane sprint catalogue. Boruu taphni Champions League PSG fi Champions Awurooppaa yeroo Bayern Munich walitti fiduu tapha morkii cimaan irratti mul'ataaf eeggamuudha. Torbee darbe Parc des Princes-tti tapha goolii 9 keessummeesseen PSG'n goolii 5 fi 4 injifatee ture. Tapha kanaanis kilaboonni lamaanuu ittisa irratti waan hin xiyyeeffanneef goolii hedduun ni lakkaa'amaaf eeggama. Taphattoonni kilaboota lamaaniituu saffisa olaanaadhaan kubbaa wal harkaa fudhachuuf dandeettii qabu. Ka'umsi taphattoota sarara fuulduraa garee lamaaniituu olaanaa ta'uu fi sararri ittisaa isaanii banaa ta'uu irraa kan ka'e salphaatti goolii keessummeessuun isaa ammoo jaallattoota kubbaa miilaa hawwiin akka eegan taasiseera. Gama PSG'ti sarara ittisaa karaa qarqaraatiin gara fuulduraa deemee goolii galchuu irrattis kan hirmaatu Ashraf Hakimi waan miidhama qabuuf tapha kanaan ala ta'eera. Leenjisaan PSG Luis Enrique garaagarummaa dhibbaan dursaa tapha kana Aliyaanzitti taphachuun akka isaan hin dhiphisin kaasaniiru. Tapha marsaa duraa irratti sararri ittisaa garee lamaanii laafaa ta'uun gooliin 9 galuus kaasanii taphni boruus akkanuma ta'uu mala jedhaniiru. A lead into the break at the end of an exhausting CB Premier League Itoophiyaatiin Adaamaan taphoota 10 injifannoo malee tuufe. Kaleessa torbee 30ffaatiin Adaamaan Machaal waliin goolii malee xumure. Adaamaan kan kaleessaa waliin taphoota 10 darbeen 6 mo'atamuudhaan 4 qixa bahuun injifannoo irraa fagaate. Kaleessuma morkiin Hawaasaa fi Shaggar Istaadiyeemii Finfinneetti walitti fide goolii tokko qixaan goolame. Walaayittaa Dichaan goolii Malkaamuu Boggaala galcheen 1-0 Hadiyyaa Hosaanaa injifachuun sarakaasaa fooyyeffate. Har'a Adaamaatti Bunni Itoophiyaa Dirreedawaa Madaraganna Shiree Itiyoo Elektiriik waliin morkatu. Istaadiyeemii Finfinneetti ammoo Baankiin Daldala Itoophiyaa Qiddus Giyoorgis Maqala Sabaa Indartaan Arbaa Minci waliin kan morkatan ta'a. Premier League Englandin kaleessa Manchester City daqiiqaa 13 keessatti goolii irratti galeen Everton waliin qixa bahuun Arsenaliif carraa shaampiyoonummaa bal'ise. Dabalan isaa akka ta'utti dhiyaata. Manchester City, who have found their best version of themselves in recent weeks.